السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم دعوتك كنا نجاجر تاريخ يا قبدني ورين بلوات هردفتن هند كيسنو أرى بسكوت تكاني سني كبدي ديادي بسكوت نتوني وان نسينا وان إسيو جتشوفنا ورباشسو كل لما سكر مان كافور حليب نيدو يمكن حليب عنم بدراسن مان كلامه في فانيليا manka xiqqoo takka baking powder manka xiqqoo takka absuuda manka xiqqoo takka fi soqiddatu achira soqidda manka xiqqoo takka jechuudha. Asitti mootu kamiiraa yookiin irshoo yookiin kamiiraa jedhaniini afaan oromootiin irshoo jedhanii fakkaatee beekuudhaan afaan amaariffaatiin irshoo jedhanii fi bishaan kubbaayyaa takka xiqqoo dhadhaa kubbaayyaa takka xiqqoo rooboo yookiin fal'aanaa sadii jechuudha dandeettanii aanan kubbaayyaa takka na barbaachisaa jechuudha. Amma gara jiisatti deemna. Amma akkuma argitan irshoo yookiin kamiiraa itti godhee jira. Bishaan xiqqoo ho'aa ta'uu qaba. Bishaan ho'aa kubbaayyaa xiqqoo takka yookiin kubbaayyaa guddoo fi dura kamiiraa fi irshootan akkatti waliin dhooftanii bishaan ho'anii fi sukkara illee itti naqxanii kan hunda walitti dha'ee walitti deebina jechuudha. Kan akkatti sirriitti isuma waliin dhooftanii jechuudha. Kamiiraa fi sukkara bishaan ho'aa killee kan hunda walitti dha'aa jechuudha. Egaa kana walitti dhooftanii booda dhiifama dura irratti ficaa isinitti harkisuun dagadhe kubbaayyaa ma'aananii saniin kubbaayyaa tana 4 itti naqadhe jechuudha. Ficaa kana amma ficaa yookiin daqiiqaa itti naqadha jechuudha. Akkuma isiniin jedhanii kubbaayyaa 4 fayyadame kun akkuma argitanii ficaan na jala laaftee amma xiqqoo kubbaayyaa takka itti dabalachuudha. Yoo isin jala laaftee laaltanii itti dabalattanii jechuudha daqiiqa kubbaayyaa takka. Kunoo amma asirratti baastanii xiqqoo ficaa jala bal'istanii yaafattanii booda walitti deebina. Kunoo egaa yaafadheen booda asirratti as keessatti deeffadheen jira. Kino xiqqashna eegaa jechuudha. Daqiiqaa 20 warra ofii fadhee coora ofii fadheetiin akka dhiise amma immoo gara zayitii ho'isuutti deemna jechuudha. Kun amma daqiiqaa 20 booda walitti deebinee xiqqashoo hojjettee xiqqoo shanii amma immoo tuyyuu asirratti bal'ifadhee cicciradhaa jechuudha. Kun amma yaafadheetiin jira asirratti bal'ifadheetiin jira amma ni ciccira. Kun amma akkatti cicciratanii jechuun albee mataa ni cicciradhe akkatti ciccirtanii hunda isiitiyyuu. Kun amma zayitiin tinna ooyitee irti itti guuradhaa jechuudha itti naqadhaa. Zayitii ibidda xiqqaa ta'uu qaba. Ibidda isaa laafaa ta'uu qaba jechuudha. Ibidda xiqqeessuu qabdanii sirriitti.
kun akkuma argitanii qooshaan hedduutu narraa hafeana fireejii keessan kaadhaa jechuudha xiqqasha mikkatti yookiin kiisitti addaan qoqqoode fireejaa keessa kaadha guyyaa birallee baasee dhabbasuu hin danda'a jechuudha yookiin shiiluun hin danda'a yoo qooshaan hedduu isinii hafte fireejii keessa kaa'attan bakka bareedduu san jechuudha. Kunoo daawwattoota keenyaa buskuta teenya fidhee jirra. Kunoo garaa isii keessallee banee isin argisiisa. Kunoo garaan isii keessa duwwaadha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.